Wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Marqa. Boqqolloo agaa fi xabarii malatti fakkaata. Akkam jirtu nagaa keessanii maatiin chaanaalii keenyaa hundi keessanii akkuma beekamu kanaan dura Kanaanis Film Production irratti kan dhiyaachaa ture worshipii garaagaraa faarfannaa garaagaraa ture ammoo kana bukkeetti Kanaanis Film Productioniin aartiiwwan garaagaraa kan qabatee koomedii afgaaffiiwwan garaagaraa qabatee dhiyaatee jira. Kanaafuu hordofuun dagatinaa isiniin jecha amma kunoo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa fi Lafitiitti argamnee jirra. Barattoota muraasaaf afgaaffiiwwan lama qabadhee dhiyaadhee jira. Isaa kanaaf amma afgaaffii gochuuf deema waan ta'eef na faana tura. Maatii kan hin taane immoo chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jenna galatooma. Tole galatooma gaaffii lama qabadhee jira. Gaaffii lama siif qabadhee jira. Gaaffii ko tokkoffaan akkas jedha. Addaamiif Ewaanii lammiiwwan Chaayinaa har'aa ta'aniiru ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanidha. Addaamiif Ewaan lammiiwwan Chaayinaa har'aa ta'aniiru ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanidha. Maaliif akkamitti yaaddasii maaliif itti yaadda? Ani tokkoffaa naddaa tolee yaada. Lammaffaa irratti immoo qabeenya qabu. Sadaffaa immoo teekinooloojiin baay'ee deemaniiru. Okay, atu. Ani kanan jiru macaafni afaan Oromootiin barreeffame waan ta'eef isaan irra caalaa Ingiliffa waan dhagaaniif sababa kanaaf ta'a jee yaada. Kan biraan immoo bakka isaan wantuma Afrikaa irraa adda waan ta'aniif xiqqoo addaatanii mataan isaanii wantoota adii waan ta'eef diimaa waan ta'eef jee yaada. Addaamiif Ewaan utuu lammiiwwan Chaayinaa har'aa ta'aniiru ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanii. Si galee? Addaamiif Ewaan lammiiwwan Chaayinaa har'aa ta'aniiru ta'e silaa Eden keessaan ba'an turanii. Isti maaliif jettee yaadda? Akkamitti tilmaamta? Akkan itti yaadu utuu lammii Chaayinaa ta'anitti Chaayinaan sababii boofa nyaattuuf kan Addaamiif Ewaan jannata dhaqee baase boofa goyyomsee baase isaan immoo goyyomuu dhiisanii boofatti nyaatu turan silaati. Oh my God! Wow! Addaamiif Ewaan lammiiwwan Chaayinaa har'aa ta'aniiru ta'e silaa Eden keessaan ba'anii. Chaayinaani yeroo baay'ee hojiitti amantii sila ta'eef waa'ee Waaqaa waan beekneef kanaafidha. Waa'ee Waaqaan beektu waan ta'eef Chaayinaan irra caalaa hojiitti amanu amantiin keenya hojiidha jedhu. Addaamiif Ewaan immoo Waaqatti amanu waan ta'eef sababii kanaaf akkas ta'a jechuudha. Okay. Kanuma yaalta? Gaaffii lamaan immoo akkas jetti. Wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Boqqolloo agaa fi xabarii malatti fakkaata. Gaaffii lamaan immoo akkas jetti. Wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Wanti hundumtuu nyaatama. Ciree irratti maaltu nyaatama? Argamnaan ilma nyaata. Garuu akkana fiikoo kan inni nyaanne qaaraadhaani. Atoo? Ani akkan jirutti wanti lafa kanarra jiru hundumti isaayyuu numa nyaatama. Ani akka kootti qursii kan hin nyaanne immoo foon hin nyaadhu. Oh my God! Wow! Wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Ciree irratti? Kanatti nyaachuu hin dandeenye. Ciree irratti nyaachuu kan hin dandeenye marqa. Wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye maaliif maalidha? Wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye. Maaliif maali? Gosti tokkotti yaadu wantoota gurguddaa lama kanatti ciree irratti nyaachuu hin dandeenye. Foon ta'a? Kan biraa? Buna.
Gaaffii deebiin keenya akkas ture. Wanta lama kan itti cireetti nyaachuu hin dandeenye laaqanaaf dubbata. Galatooma. Wanta namni hundumtuu qabaate nus qabaannee jechuudha addaam hin qabne maal ture? Yookaan adam hin qabne maal ture? Kalii gar tokko. Cinaachisa gar tokko. Ashi. Akkasuma. Akkasin ta'u. Nuyyuu qabna jechuudha. Wanta hundumti keenya hin qabnu garuu kan addaam hin qabne. Waan asii kana. Maal ture? Hin beeku maqaa isaa haa. Eesh. Waan asii kana haa. Ara qonkoo. Qonkon qabuun. Tole akkas miti deebiin isaa maal ture isinitti fakkaate addaam abbaa fi haadha qabu akaakayyuus hin qabu. Qaba? Hin qabu. Bakka galatooma kana ture.